Bulchiinsi Jubaland Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamudii fi muummichi ministeeraa isaanii biyyattii keessatti waraana biyya keessaa oofuuf murteessuun isaanii waan nama gaddisiisudha jette. Waraana eegalan kanas naannoon isaanii Jubaland ofirraa qolachaa kan jirtuu fi deebitee haleeluufis akka dirqamtu akeekkachiisuun barbaada jette. Qaamni haqaa magaalaa Kismaayotti argamu dhiheenya kana himannaa heera mootummaa cabsu Al-Shabaab waliin tumsu ajjechaa seeraan alaa saamicha maallaqaa fi fincila hidhannoo kakaasuu dabalate pireezidaantii biyyattii Mohamud irratti ajaja hidhaa dabarse. Haaluma wal fakkaatuun manni murtii Moqaadishoo mootummaa federaalaa jalatti argamu ammoo ajaja hidhaa kan biraa hoogganaa Jubaland Ahmad Madobe irratti baasuun dubbii ammeesse. Soomaaliyaan jimaata darbe Itoophiyaa naannoo ishee Jubaland keessatti walitti bu'iinsa kakaasuuf yaalaa jirti jechuun himatte. Dhiibbaan humna waraanaa Itoophiyaa namoota naannoo fi raayyaa ittisa biyyaatiin ofirraa deebisuu biyyattiin beeksifteerti. Haa ta'u malee Itoophiyaan meeshaalee waraanaa gurguddaa taankii dabalate konkolaattota waraanaa hedduu fi loltoota kumaatamaan lakkaa'aman gara Soomaaliyaa galchaa jirti jedhame. Tarkaanfiin Itoophiyaa kun waqtii loltoonni nagaa kabachiiftota Itoophiyaa Soomaaliyaa gadhiisanii ba'uuf guyyoonni muraasni hafetti ta'uun isaa sodaa guddaa uume jedhame. Waraana Itoophiyaa bakka buusuun loltoota ishee gara Soomaaliyaa bobbaasuuf qophii xumurtee kan turte Gibsiin tarkaanfii Itoophiyaa kanaan rifaatu keessa galuun Eertiraa waliin walii galuun tarkaanfii fudhachuuf dhaadachaa jirti jedhame. Haa ta'u malee michuu ijoo Itoophiyaa kan taate naannoon Jubaland guyyaa kaleessaa xayyaara waraanaa mootummaa federaalaa Soomaaliyaa irratti dhukaasuun dhagahame. Tarkaanfii Jubaland kanaan kan dallane mootummaa Sheikh Mohamud tarkaanfii fudhachuuf bokkiseera. Humni waraanaa Itoophiyaa bal'inaan gara Soomaaliyaa dhangala'aa jiraachuun barameera. Anuusiif jira jechuun Soomaaliyaaf abdii sobaa laachaa kan turte Gibsiin ammoo hantuuta bishaan seente taate jedhame. Erga Itoophiyaan walii galtee buufata doonii Somaaliland waliin gooteen booda hariiroon Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru wal xaxaa dhufeera. Soomaaliyaan jimaata darbe Itoophiyaan naannoo kibba Jubaland keessa waraana ishee galchitee jirti jechuun himatte. Kunis yeroo dhiyootti waldhabdee hadhaawaa biyyoota lamaanii gara waggaa tokkotti dhiyaatu itti hammeessuu danda'a jedhame. Biyyi lafaan marfamtee argamtu Itoophiyaan baatii gurraandhalaa keessa naannoo Soomaaliyaan adda baate Somaaliland walii galtee buufata doonii fi buufata waraanaa akka kireessitee fi Somaalilandiif ammoo beekamtii biyyummaa kennuuf jecha waliigaltee erga raawwattee booda Soomaaliyaa waliin waldhabdee keessa seente. Soomaaliyaan waldhabdeedhaan unkuramaa jirtu biyyoota federeeshinii miseensa walakkaan of bulchan shan qabdi. Puuntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabeelle, South West fi mootummaa giddu galeessaa Moqaadishoo keessa jirudha. Waldhabdeen Soomaaliyaa kun kan hammaate Jubaland abbaa waraanaa duraanii Ahmad Madobe irra deebitee erga filattee yeroo muraasa booda dhufe. Kunis mootummaa giddu galeessaa filannoo guutuu biyyattii gara fuula dura wal simsiisuuf abdachaa ture baay'ee aarse. Ibsi ministeera odeeffannoo aadaa fi turizimii Soomaaliyaa irraa ba'e akka jedhutti humnoonni Itoophiyaa jimaata darbe gara aanaa Bulaahoo kibba Geediyootti akka socho'an hime. Hawaasa naannoo fi humnoonni hidhata wal dura dhaabbachuun dura tarkaanfii kana dhaabsisuu mootummaa Soomaaliyaa yaalus milkaa'uu hin dandeenye jedhe. Mootummaa Somaalee gochaa abaarsaa mootummaan Itoophiyaa naannoo Geediyootti raawwate gosoota naannoo sana jiran gidduutti walitti bu'iinsa eegaluuf raawwachaa jira jechuun cimsee balaaleffate. Ibsichi kun dabaluun gochi kun qaama giddu seentummaa bulchiinsi Finfinnee abbaa biyyummaa fi tokkummaa Soomaaliyaa irratti raawwachaa jiruuti jedheera. Biyyattiin nagaan waliin jiraachuuf banaa taatee osoo jirtu tarkaanfiin Itoophiyaa naannichatti walitti bu'iinsa haaraa uuma jedheera. Soomaaliyaan walabummaa fi abbaa biyyummaa ishee kabachiisuuf jecha qophooftee jirti jechuun hawaasni addunyaa sochiiwwan Itoophiyaa kana akka balaaleffatan amaniiru. Himannaa Soomaaliyaa kana ilaalchisee bulchaan guddichi gaafa Afrikaa Finfinnee jiru haga ammaatti yaada hin kennine. Oduu biraatti ceenaa. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti hoogganaan qaama dhimma niwukilaraa hordofu Iraan yuuraaneemii fooyya'aa ta'e oomishuuf murteessuun ishee akkaan yaaddessaadha jedhe. Raafaayil Giroosin eejensii anniisaa atoomikii addunyaatti hoogganaa olaanaa yoo ta'an
Iraan oomisha yuuraaniyeemii fooyya'aa ishee gara harka 60tti akka guddiste himuu sodaa qaban ibsanii. Tarkaanfiin Iraan kunis rakkoo waraanaa fi dippiloomaasii Sooriyaa, Liibaanosii fi Gaazaaf deebii kennuuf akka taasifame ta'uu hin oolu jedhe. Giroosiin akka jedhetti namoonni siyaasaa Iraan tokko meeshaa waraanaa niikuleeraa akka tolfamu waamicha dhiyeessuun iccitii miti jechuun ibse. Teheraan keessatti haasaa taasifameen booda hoggasni Iraan ammaa kun karaa qajeelaa irra deemuuf waan filatu hin fakkaatus jedheera. Raafaayil Giroosiin marii dhaabbati qorannoo atoomikii addunyaa Bahreenitti taasise irratti haasaa godhaniiru. Israa'el bu'uuraalee misoomaa niikuleeraa Iraan akka hin haleelle akeekkachiisuun barbaada jedhaniiru. Raawwannaan garuu bu'aansaa akkaan balaafamaa ta'a. Sababni isaa Iraan humna haaloo ba'uu fi carallaa gadhiisuu qabdi jechuun Israa'elitti sodaa naqanii. Gabaasni ejensii anniisaa atoomikii addunyaaf dhiyaate akka agarsiisutti Iraan iddoo oomisha niikuleeraa kibba Teeraanitti argamu gosa yuuraaniyeemii akkaan badhaadhe dabalaa jirti jedhe. Iraan tarkaanfii kana fudhachuun oomisha yuuraaniyeemii UF6 jedhamu dhibbentaa 60 akka dabalte ibse. Iraan sagantaa niikuleeraa meeshaa waraanaaf fayyadamuu akkaan haaltee turte. Giroosiin garuu bu'uuraalee misoomaa niikuleeraa biyyatti waggoota darban keessatti akkaan dabalariinu jedhe. Ejjennoon Iraan bara 2015 fi kan bara 2025 tokko miti. Yuuraaniyeemii dhibbentaa 60 qabaachuu jechuun yoo barbaadan meeshaa waraanaa niikuleeraa oomishuu danda'u. Haala kanaan dubbiin hammaachuu argaa jirra. Kun immoo akkaan yaaddeessaadha jedhani. Hoogganaan kun baatii darbe yeroo Iraan daawwatanitti hooggantoonni Iraan oomisha yuuraaniyeemii dhibbentaa 60tti akka daangessan isaan amansiisuu himani. Oomisha yuuraaniyeemii dabaluun kun warra Awurooppaa fi qondaalota Iraan gidduutti marii fooyya'aa ta'e adeemsifamee jira jedhamuun booda dhagahame. Israa'el bu'uuraalee misoomaa niikuleeraa Iraan irratti haleellaa ifa ta'e banuu baattus ministeeronni biyyattii garuu dhimmicha ifatti mari'achaa turaniiru. Tarkaanfii akkasii ija waraanaan yoo ilaalamu waan ta'uu hin qabnedha kan jedhan Raafaayil Giroosi. Irraanfachuu wanti hin qabne. Oomishni sagantaa niikuleeraa Iraan lafa jala kan deemuu fi akkaan eegamaadha jedhanii. Tarkaanfiin sagantaa kanarratti taasifamu hundi isaa humna guddaa bobbaasuu gaafatas jedhaniiru. Tarkaanfii kanarra ni geenya jedheen abdii qaba kan jedhu Raafaayil. Israa'el bu'uuraalee misoomaa niikuleeraa Iraan yoo haleelte miidhaa carallaa yookiin raayidooloojii fidee dhufa jechuun yaaddoo qabu ibseera. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabnu kanuma. Odeeffannoo biroo qabannee haga deebinutti bakka jirtanitti amtuun isiniin argin jennee asumaan nagaadhaan mannam.